Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Amaarsiisuuf akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha. Isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guddaan qaba. Akkam jirtu fayyaa keessanii baga bara haarawaa isiniin gahee bara 2015 baga geessanii baga walumaan geenye obboleewwan koo kan biyya keessaas kan biyya alaas jirtan hundumti keessanuu nagaa keessanii ani nagaa koodha. Isinis nagaa fayyaa kanaaf taatan abdii guddaan qaba. Egaa hundi keessanuu ayyaana kanammoo ayyaana kanarratti wanta gaarii akka qopheessitanii mana sirriitti tolu keessatti jechuudha. Shirri guddi jechaa jirtu baay'ee ulfaata mana Oromaa keessatti ayyaana dabarsuun akka kootti jechuudha. Baay'ee natti ulfaata. Anillee garuu dabarsee jira. Waggaa dheeraa taa'ee jira. Ayyaana tokko doo seeraan hin kabajin osoonni waan garaa koo hin godhatin biyya ormaa ture. Amma gara biyya kootti galee maatii kootti dabalame seeraan ayyaana kabajachaa jira jechuudha. Yeroo baay'ee waan hedduu jira, waan baay'ee namatti dhagahama biyya ormaa keessa ta'anii yaaddoo san keessaa ba'een jira jechuudha. Kanaafuu dhiifama waliin keessummaatu natti ol seenaa jira. Keessummarrallee nan jira waan ta'eef kanaaf obboleewwan koo baga ittiin sinin ga'e jechuun gara keessan dhufa jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti immoo ayyaana guyyaa boruu irratti qophoofnee akka dhufnu abdii guddaan qaba. Kanaaf jabaadha. Anis immoo xiqqoo biyyaafillee haaraa waan ta'eef qilleessa babbarachaa jira. Akkasumas immoo haala itti simannaa namoota itti wanni jedhutti jechuudha. Akkan haganii namoota wal baree wanni jedhutti naami jechuu dhabuu danda'a. Kanaaf nan jira. Simbiras hin dhabamu. Yeroo hundaa online irra hin jira. Kanaafuu jajjabaadha isiniin jedha. Biyya keessatti waan nama gammachiisu malee wanti nama gaddisiisu tokko hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu namatti tola. Ani hedduu natti tolee jira. Xiqqooshii ganna ta'ee rooba manaan ba'u akkuma mana taa'ettan oolaa rooba waan ta'eef amma garuu namarsanii jiru namoonni jechuudha. Gidduma baga siniin gahe jechuun dhufe jechuudha. Kanaaf wal argina qophii adda addaa irratti, qophii bashannanaa irratti guyyaa boruullee nan deebi'a. Akkasumas immoo waan haarawaa tokko fidee isinitti dhufa isiniin jechuun jaaladha. Ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u. Akkasumas immoo maatii kootiinillee walan sin barsiisa suuta jedhee akkasumas hiriyootan koo obboleewwan koo hiriyaatu kootiinillee wal sin barsiisuu danda'a. Kanaaf xiqqoo limimmidii fudhadha jechuudha, qilleessa jechuudha. Kanaaf nan jira isiniin jechuun gadi ba'e. Kanaaf jajjabaadha obboleewwan koo hundumti keessanuu hojiin hojii gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Jajjabaa.